Hello everyone, chapter 5 part 2 dhaan walitti deemnee jirra. Egaan yeroo darbee iddoo kanatti dhaabannee turre. So kallattii mana eegallu. There are two ways to determine the level of output at which a competitive firm will realize maximum profit or minimum loss. One method is total revenue and the total cost approach. And the other is to compare marginal revenue and marginal cost. Kanaafuu maximum profit yoo ta'e maximum profit, loss yoo ta'e immoo minimum loss kan itti barbaadnu approach wal lama jira jechuudha. So tokko tokko yaa ilaallu. Inni jalqaba total approach kan jennuudha jechuudha. Innis total revenue fi total cost waliin madaalchisuudhaan kan argannuudha. Gabaabumatti total approach kuni total revenue minus total cost goone positive number keessa isa guddaa iddoo sanatti farmiin tokko profit guddaa or maximum profit argachuu danda'a jechuudha. In this approach a firm maximizes total profits in the short run when the positive difference between total revenue and total cost is greatest. Kanaafuu total revenue minus total cost and profit ni. So total revenue minus total cost positive yeroo ni ta'e kana jechuun total revenue caaluu qaba jechuudha gama biraatiin. So total revenue minus total cost kun positive greatest number kan nu dhufesantu maalinni maximum profit keenya iddoo sanatti jechuudha. So graph irraa hubachuun ni danda'ama. Akkuma asirraa argaa jirtan innichi kun straight innichi kun total revenue graph dha. Graph total revenue total cost immoo kinooti jechuudha. So total cost isa kana then total revenue isa kana jechuudha. So kanaafuu garaagarummaan total revenue fi total cost iddoo inni itti maximum irra geetti yookaan iddoo guddaa ta'e jennee saniifuu amma iddoo kanatti fudhanne total cost to total revenue caalaa jira jechuudha. Kanaafuu total revenue minus total cost maal nu kenna negative number nu kenna jechuudha. Saniifuu isa kana bira dabarre jechuudha. Positive barbaada irra waan ta'eef asitti immoo total revenue total cost irra caalaa jira waan ta'eef total revenue minus total cost positive ta'a iddoo kana kaasee jechuudha. So agaasitti positive ta'a jechuudha. Kanaafuu total revenue minus total cost immoo positive ta'e iyyuu maximum guddaa kan inni ta'e iddoo kanatti jechuudha. So iddoo kana maal arganna? Equilibrium quantity arganna jechuudha. So maximum profit argachuudhaaf farmiin kun maal gochuu qaba jechuudha? Equilibrium point kanarratti produce gochuu qaba jechuudha. So equilibrium point kanarratti gaafa produce godhu maximum profit isa satisfy gochuu danda'a jechuudha. Maximum profit isa argachuu danda'a. So isa kana bifa kanaan hubachuu ni danda'ama. Maximum profit or minimum loss barbaaduudhaaf total approach kun akkamitti akka nu fayyaduu danda'u? Total approach kun total revenue fi total cost waliin compare gochuudha. Which means total revenue minus total cost positive number keessayyuu positive number keessa iddoo inni itti maximum itti ta'e sana jechuudha. So isa santu maximum profit keenya. So total approach bifa kanaan olaallee marginal approach kan jedhu kanatti dabarra. Marginal approach kun marginal revenue fi marginal cost waliin madaalchisuudha jechuudha. So marginal revenue ni derivative of total revenue with respect to QE dha jechuudha. Marginal revenue akkasuma marginal cost is derivative of total cost with respect to
kiwiidha jechuudha. So kana jechuun salphumatti marginal revenue sloopii total revenue ti. Slope of total revenue barbaada gaafa jedhamtan total revenue kana derivate goonu with respect to derivate gochuu qofa jechuudha. Akkasumas marginal cost is slope total cost ti. Slope total cost maal gaafa jedhamne total cost kana derivate goonu argannu marginal cost ta'uu isaati. Isa kana highlight akkana qabataniif so marginal approach kana in short run the firm will maximize profit. Profit isa maximize kan itti godhu firmiin tokko yookaan immoo loss isa minimize kan itti godhu loss guddaan akka itti dhufu minimum loss minimize kan itti godhu loss by producing the output at which marginal revenue and marginal cost are equal, which means firmiin tokko short run keessatti profit isa maximize kan itti godhu yookaan immoo loss isa minimize kan itti godhu gama slope itti godhufne slope of total revenue fi slope of total cost iddoo itti walqixa ta'anitti. Slope of total cost total revenue marginal revenue dha. Slope of total cost immoo marginal cost dha. Isaan lamaan kun iddoo isaan itti walqixa ta'anitti maximum profit or minimum loss kana face gochuu danda'a jechuudha firmiin keenya. More specifically, the perfectly competitive firm maximizes in its short run total profits at the output when the following two conditions are met. Kanaafu marginal cost fi marginal revenue wal qixa ta'uu qofti gahaa miti. Conditioning biraatis kan guutamu qabu jira. So conditioning lamaan kun gaafa fulfill ta'an maximum firmiin keenya maximum profit maximize gochuu danda'u ka loss isaa minimize kan itti gochuu danda'u arganne jechuudha. So conditioning kun lama maanni conditioning inni jalqaba here marginal revenue marginal cost wajjin wal qixa ta'uu qaba. Conditioning jalqaba jechuudha. Marginal revenue marginal cost wajjin wal qixa ta'uu qaba. Conditioning lammaffaa immoo the slope of marginal cost is greater than the slope of marginal revenue or marginal cost is rising. That is, slope of marginal cost is greater than 0. Isa kana highlight isa sinif agennu slope in total revenue minus marginal revenue. Akkasuma slope in total cost marginal cost den. Amma immoo slope marginal revenue fi marginal cost gaafatamaa jechuudha. So slope of marginal revenue akkasuma slope of marginal cost slope dha. So kana jechuun ammas slope of marginal revenue gaafa jedhamu marginal revenue kana derivate goona jechuudha. Derivative of marginal revenue with respect to Q dha jechuudha. Slope of marginal cost is gaafatamne derivative of marginal cost with respect to Q dha jechuudha. So jalqaba marginal revenue argachuudhaaf total revenue derivate goone ammas slope of marginal revenue argachuudhaaf marginal revenue keenya derivate goona jechuudha. Marginal cost is derivate goone slope of marginal cost argan. So slope arganne kana gaafa waliin madaalchisnu slope marginal cost kan marginal revenue irra caaluu qaba. So inni kun condition isa lammaffaadha jechuudha. So slope marginal cost slope marginal revenue irra caaluu qaba inni asirraa immoo slope marginal revenue ni beekna jechuudha. Akkamitti beekna jettanii perfectly competitive market keessatti pricing constant enne so pricing market to baasa jechuudha. Market demand and market supply to price keenya murteessa. Pricing nuti arganne sun immoo yeroo darbe part 1 keessatti marginal revenue waliin ol qixa akka ta'e proof goone turre jechuudha. So pricing marginal revenue wajjin ol qixa ta'uusaa yeroo san argine turre. So kana jechuun immoo sloping price
horizontal line kana 0 dha. Slope of horizontal line is 0. Isa kana slope price is 0 dha. Slope price is 0 dha jechuun immoo slope marginal revenues 0 dha jechuudha. So slope marginal revenue 0 ta'uusaa asirraa arganneetiin jirra. Kanaafuu slope of marginal costing slope of marginal revenue irra caaluu qaba inni. So kana jechuun 0 dha ol ta'uu qaba jechuudha. Which means marginal revenue keenya 0 dha jechaa jirra. Slope of marginal costing keenya immoo slope of marginal revenue irra caaluu qaba jechaa waan jirruufu 0 dha ol ta'uu qaba. Hubattan jedhee yaada. Sababni isaas slope of marginal cost is greater than slope of marginal revenue ta'uu qaba amma innitti. Slope of marginal revenue immoo ni beekna 0 dha. Kanaafuu slope of marginal costing greater than slope of marginal revenue ta'uudhaaf dirqama 0 dha ol ta'uu qaba jechuudha. So isa kana bifa kanaan hubanne isa kana asirraa yaa ilaallu. Jalqaba profitiin keenya total revenue minus total cost akka ta'e dubbanneetiin turre. Profitiin keenya total revenue minus total cost dha. So profitiin kun maximized kan inni ta'u yeroo derivative of profit with respect to Q'n keenya 0 ta'edha jechuudha. So maximum point fi minimum point barbaadu maatis irratti kan barattanii si'a tokko derivative goone is equals to 0 gaafa inni function keenya sun maximized ta'uusaa hubannee turre. So bifuma sanaan derivative of profit with respect to Q'n qixxeeta derivative of total revenue minus derivative of total cost. Kana jechuun isa kana profitiin keenya total revenue minus total cost dha jenneetiin jirra. Derivative of profit jechuun keenya immoo total revenue kanas total cost kanas qofaa qofaatti derivative gochuu ni dandeenya jechuudha. So derivative of total revenue derivative of total revenue with respect to Q jechuun asii total revenue kana total cost kanas qofaa qofaatti derivative gochuu ni danda'ama. So total revenue derivative goone marginal revenue arganna. Total cost derivative gaafa goone marginal cost arganna. Then is equals to 0. Sana booda marginal cost gara walqixaan boodatti dabarsina. So marginal revenue fi marginal cost walqixaan dhufu kan immoo first order condition dha jechuudha. Fulfillment jalqabaa san keessaa isa tokko marginal revenue marginal cost wajjin walqixa ta'uu qaba waan jenneefi. So condition jalqabaa san arganneetiin jirra. Marginal revenue marginal cost wajjin walqixa ta'uu akka qabu. Inni kan biraa iddoo kanatti derivative of second derivative of profit with respect to Q'n less than 0 dha. Asitti second derivative of profit with respect to Q'n kun less than 0 maaliif akka jenne breakdown goone ilaallu. Jalqaba profit keenya derivative goone turre. Then ammas sana si'a lammaffaa slope of marginal revenue fi slope of marginal cost argachuudhaaf derivative goone jechuudha. So gama biraatiin second derivative of profit jechuun marginal revenue minus marginal cost isaan kana derivative gochuu jechuudha gama biraatiin jechuudha. So inni kun less than 0 ta'uu qaba inni. Sababni isaas slope marginal cost kan marginal revenue irra caaluu qaba haga jennetti marginal inni kun isa kanarra caaluu inni isa kanarra marginal revenue irra marginal cost yeroo hir'isu immoo less than 0 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa yoo fudhannee 3 osoo inni kun 4 dha. So marginal costing keenya marginal revenue irra nu caaletiin jira. So 3 minus 4 gaafa jennu less than 0 ta'a jechuudha yeroo kamiyyuu jechuudha. Less than 0 minus 1 ta'a. Hubattan jedhee yaada. Marginal costing kun
slope of marginal costing kun marginal revenue irra caalu qaba gamma innetti marginal revenue irra marginal cost deebisnee gaafa hir'isnu always less than 0 ta'uu qaba jechuudha. So kanaaf jechuudha isa kana asittan akkas jennee so inni kun second derivative of total revenue minus second derivative of total cost dha. Isa derivative goone san si'a lammataa itti deebinee derivative gochuudha. Squaring kun kan inni agarsiisu. So asitti immoo derivative of marginal revenue minus derivative of marginal cost less than 0 amma barreessine sana jechuudha. Sababni isaas marginal costing keenya marginal slope of marginal costing keenya kan derivative ta'e sun marginal cost derivative goone slope marginal revenue irra caalu qaba waan jenneef marginal revenue irra derivative of marginal revenue irra marginal cost gaafa hir'isnu immoo less than 0 ta'uu qaba. So gamasitti dabarsina gara inequality boodatti gaafa dabarsinu slope of marginal revenue keenya slope of marginal cost dha gadi then or slope of marginal costing keenya greater than slope of marginal revenue nu ta'a jechuudha. Bifa kanaan proof gochuun ni danda'ama. Inni kan biraa derivative of marginal revenue slope of marginal revenue dha. Derivative of marginal cost immoo slope of marginal cost dha. Isa kana jalqaba dubbannee turre. Slope of marginal cost yoonne si'a tokko derivative goona. Slope of marginal revenue yoonne si'a tokko derivative goona argannu sun slope isaaniiti jechuudha. So therefore slope of marginal cost is greater than slope of marginal revenue second order condition dha inni kun immoo. So condition isa lammaffaa derivative lammaffaadhaan arganneedha. Slope of marginal cost immoo greater than 0 dha. Because the slope of marginal revenue is 0 dha. Slope of marginal revenue 0 ta'uusaa akkamitti hubanne price wajjin ol qixa ture. So slope in price immoo 0 dha taanaan slope in marginal revenue 0 dha. So slope in marginal cost immoo kan marginal revenue irra caalu qaba waan jenneef 0 dha ol ta'uu qaba inni dubbannee jirra. Isa kana graphically ni ilaalla. Graphically the profit maximizing output Q equilibrium where marginal cost is equals to marginal revenue and marginal curve is increasing. So profit maximizing output kan argannu or equilibrium output in keenya iddoo itti marginal cost fi marginal revenue ol qixatti ta'anii akkasumas immoo isaan ol qixa ta'anii marginal slope of marginal cost iddoo itti dabalaa jiru jechuudha. Conditionii lama sanarra deebisee mention gochuudha. So graphic kanarra yaa ilaallu. Conditionii jalqabaa keenya marginal revenue fi marginal cost iddoo itti ol qixa ta'an barbaadudha. So inni tokko iddoo kana inni lammaffaan iddoo kana lamaanitti marginal cost fi marginal revenue keenya ol qixatti ta'anii. So isaan kun lamaan ol qixatti ta'anii pointii lama fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Equilibrium pointii tokkicha barbaadarra waan ta'eef tokko qabna waan ta'eef. So marginal costing keenya immoo slope of marginal costing keenya immoo dabalaa kan inni itti jiru jechuudha. Amma so slope of marginal costing keenya asitti hir'achaa jira. Then asitti immoo dabaluu eegalee dhufee pointii kana bira dhufnullee slope of marginal costing keenya dabalaa jira jechuudha. So pointii kana fudhanna. So pointii isa kana jechuudha. Equilibrium quantity keenya kan inni itti argannu marginal revenue fi marginal costing keenya ol qixatti ta'anii then slope of marginal costing keenyas kan inni itti dabalaa jiru iddoo kana jechuudha. So isheen tun equilibrium quantity keenya taati jechuudha. So equilibrium quantity kun immoo profit maximizing output dha jechuudha. Output production keenya asitti oomishne oomisha keenya asitti oomishne or output
amma kana yoo oomishne maal arganna jechuudha? Maximum profit arganna jechuudha. So isa kana bifa kanaan hubachuun ni danda'ama. Egaan amma immoo profit nuti argannu suni maal ta'uu danda'a? Positive, zero or negative ta'uu danda'a jechuudha. So whether the firm in the short run gets positive or positive, zero or negative profit depends on the level of average total cost. Average total cost at equilibrium, which means average total cost jechuun the summation of average variable cost plus average fixed cost jechuudha. So average variable cost fi average fixed cost walitti dabaluudhaan kan argan average total cost jechuudha. So relation average total cost kan irratti hundoofne firmiin tokko positive, zero or negative profit argate jechuu dandeenya jechuudha. Thus, depending on the relationship between price and average total cost, the firm in the short run may earn economic profit or positive profit jechuudha, normal profit, zero profit or incur loss, negative profit jechuudha, and decide to shut down the business. So firmiin tokko average total cost irratti hundoofne economic profit argachaara, normal profit argachaara or lossii akkasumas immoo decide to shut down kaampaanii isaa cufuudhaaf murteessa jechuudha. So economic profit positive profit, normal profit zero dha, then loss negative profit bifa kana ni ilaalla jechuudha. Economic profit irraa yaa eegallu economic or positive profit if the average cost is below the market price at equilibrium. The firm earns positive profit equal to the area between average total cost curve and the price line up to the profit maximizing output. Average costing keenya below market price ta'uu qaba jechuudha profit argachuudhaan. Average costing keenya below market price kan jechuun cost inni product tokkotti baasnee fi price inni itti gurgurre san gaafa wal madaalchisnu price inni itti gurgurre sun cost inni product sanitti baasnee caaluu qaba jechuudha profit argachuudhaaf. So average costing keenya kun price dha gadi ta'uu qaba jechuudha. So graph kanarraa akkuma argaa jirtanii average costing keenya line isa kana jechuudha. Line which is tangent to average cost. Graph average cost keenya isa kana jechuudha. So line isaan tangent ta'e gaafa baasnu isa kana arganne then pricing keenya immoo isa kana. So asirratti amma average total costing keenya isa kana gadi jechuudha. So isa kana jechuudha. Then total revenue keenya immoo Q times P jechuudha. Isa kana. So total revenue minus total cost gaafa goone iddoo kana hin arganne jechuudha. Profit isa kana jechuudha. So revenue total revenue argannirra total cost gaafa hir'isne isa kana nu waafa jechuudha. Inni kun profit dha. Isa kana profit ta'u profit dha jechuudha. So inni gadi kun immoo cost keenya jechuudha. So cost nuti baasne amma nuti arganne gadi waan ta'eef profit jechuu ni dandeenya jechuudha. So inni kun positive profit dha. Inni kan biraa loss immoo iddoo loss itti qunnamu jechuudha.
loosii kan jennu immoo if the average cost is above the market price at equilibrium the firm earns negative profit or incurs loss jennaan jechuudha. Which means jalqaba profit argachuudhaaf koostii nuti baasnee koostii product tokkotti baasnee piraayisii isaati gadi gaafatee profit argannee amma immoo koostii nuti baasnee piraayisii nuti product sanitti gurgurree ol gaafatee maalinni loosii yookaan negative profit jechuudha. Kun asumarraa hubachuun ni danda'ama. Giraafiidhaanis gargaaramnee ibsuu ni dandeenya. Average costing keenya isa kana jechuudha. Above price market price jechuudha. Which means amma cost nuti product tokkotti baasne amma nuti isatti gurgurree oli jechuudha. Kanaafuu akkuma asirraa hubattan inni kun negative profit ta'uusaa beekamaadha jechuudha. So average costing keenya maalidha oli market price dha oli jechuudha. Market price dha oli yeroo kana loosii arganna jechuudha. Garuu average costing keenya osoo average costing keenya osoo market price dha gadi ta'eeti iddoon kun profit dha jechuudha. Inni oli immoo gaafa darbe loosii ta'a jechuudha. So isa kana asirraa bifa kanaan hubachuun ni danda'ama. Gama biraatiin total revenue keenya hagaasii qofa jechuudha. Equilibrium quantity times price. Total costing keenya hagaasiiti. So agi nuti arganne hagaasiiti. Ammi nuti itti baasne immoo isaa ol jechuudha. So inni kun loosii ta'uusaa salphaatti hubachuun ni danda'ama. Inni kan biraa immoo normal profit kan jennu jechuudha. Zero profit or break even point kan jennu jechuudha. Isa kana qabadhaadha. Zero profit or normal profit or break even. If the average cost is equal to the market price, amma immoo average costing keenya market price wajjin wal qixa yeroo inni itti ta'u jechuudha. So at equilibrium the firm gets zero profit or normal profit when what P is equals to average cost jechuudha. As you can see here, P is equals to average cost jechuudha. So asitti pricing keenya isa kana inni irra then average costing keenyas immoo sararratti tangent isaaf ta'es iddoo kanatti eenyu wajjin walirra bu'a jechuudha. Average cost wajjin price wajjin wal qixa jechuudha average costing keenya. So yeroo kana homaa argachaa hin jirru jechuudha. Which means total revenue minus total costing keenya zero dha jechuudha. So amma nuti itti gurgurree fi amma nuti itti baasne amma nuti itti gurgurre minus amma nuti itti baasne zero nuuf kenna jechuudha. So inni kun maal inni normal profit dha jechuudha. Normal profit jechuun yeroo pricing keenya average cost wajjin wal qixa ta'e product tokkotti kan nuti baasnee fi cost nuti itti baasnee fi price nuti itti gurgurre yeroo itti wal qixa ta'an jechuudha afaan gara biraatiin. So agammatti economic profit akkasumas loosii fi zero profit laalleetiin jirra. Amma immoo shut down point ilaalla jechuudha. Firmiin tokko loosiin akkuma isa qunnameen negative profit akkuma argateen gabaa keessa hin ba'u jechuudha. Which means gara fuulduraatti profit argachuu waan danda'uuf. So haga kamitti shut down point kan jedhamu jira. Dirqama iddoo inni itti biizinesa sana cufuu qabu jira jechuudha. So shut down point sana amma hin geenyetti maarkeetii keessa yookaan
oomisha isaa sana dhaabuu hin qabu jechuudha. So loosiin hundi oomisha keenya hin dhaabsisu jechuudha gama biraatiin. So shutdown point kun immoo the firm will not stop production simply because average cost exceeds price in short run. Average costing price irraa caale loosi dheerra garuu average costing price irraa waan caaleef qofa productionin hin dhaabbatu. The firm will continue to produce irrespective of the existing loss as far as the price is sufficient to cover average variable cost. Pricing keenya haga average variable cost keenya cover nu godhetti average costing iddoo lamatti qoodama. Average variable cost fi average fixed cost. Average variable costing kun variable input irraa kan argamu fi average fixed cost immoo fixed cost irraa kan argamu. So or fixed input irraa. So kanaafu average fixed in si'a tokkicha binnaa jechuudha. Fixed input si'a tokko qofa employee goona short run keessatti fixed waan ta'eef. Pricing keenya average variable cost guyyaa guyyaadhaan kaffallu sana cover nu gochuu qaba jechuudha. So isa san cover ganu godhetti oomishuun ni danda'ama. Garuu isa cover nu goone taanaan gabaa keessa ba'uun dirqama. Shutdown point iddoo sanatti jechuudha. So shutdown point amma iddoo price fi average variable cost wal qixa ta'anitti jechuudha. Price is equals to average variable cost wajjin iddootti wal qixa ta'e jechuudha. Ilaalla. This means if P is larger than average variable cost but smaller than average cost, the firm minimizes total losses. But if P is smaller than average cost, the firm minimizes total loss by shutting down. Kan jechuun pricing keenya average variable cost irra yoo caale, kan jechuun average variable cost sana nu haguugaa jira jechuudha pricing keenya sun. Garuu immoo profit miti kan nu argachaa jiru loosuma keessa osoo jirru jechuudha. Which means pricing keenya average total cost dha gadi. Garuu immoo average variable cost dha ol. Kana jechuun graafiidhaan ilaalla. So yeroo sana shutdown point loosii argachaa jirra jechuudha. Garuu immoo gabaa keessaa kan nu baasu miti. Gaafa immoo pricing keenya average variable cost dha gadi ta'e immoo gabaa keessaa kan ba'uu qabnudha dirqama jechuudha. Sababni isaas fixed input sana gurgurreetu variable input dhaaf kaffalloo ta'e inni kun loosii hamaadha jechuudha. So asirratti produce gochuun hin eeyyamamu akka economicsitti. So shutdown pointiin qabachuu qabdu price fi average variable cost. Average total cost jechaan jiru average variable cost fi pricing iddootti wal qixa ta'e. Pricing gaafa average variable cost dha ol ta'e yookaan gaafa irra caale loosiin qunnamaa jiru minimum loosidha. Gaafa immoo pricing keenya average variable cost dha gadi ta'e maximum loosii guddaan qunnamaa jira jechuudha. So loosii keenya sana minimize gochuudhaaf shutdown gochuu qabna jechuudha. Oomisha keenya dhaabuu qabna. So inni kun bifa kanaanii asirratti pricing keenya as jira. Then average variable cost fi pricing keenya iddoo isaan wal qixa ta'an shutdown point dha jechuudha. Average variable costing keenya kinooti. Then iddoo kanatti price fi average variable costing wal qixatti ta'an jechuudha. So asirraa akka hubannutti amma average variable costing kuni osoo price dha ol ta'e max loss cimaan nu qunnama jechuudha. Akkasumas immoo osoo price dha gadi ta'e immoo price dha gadi osoo ta'e immoo minimum loss jechuudha. So kanaafuu yeroo isaan itti wal qixa taasisan average costing osoo average costing keenya average variable costing keenya osoo price irra hin caalin dafnee shutdown gochuu qabna iddoo kanatti price irra osoo hin caalin jechuudha. So iddoo kanatti shutdown point dha. Shutdown point kunis immoo iddootti average variable cost fi pricing itti wal qixa ta'anidha.
So barnoota keenyarraa asirratti dhaabna. So paartii itti aanuun immoo egzaampilii fi paartiiwwan hafan dafnee kabarsinii gochuudhaaf ni yaalla. Waan nu faana turtaniif galatooma isinii jechuu barbaada. Thank you. Goodbye.